Isa ilmi isaa tokko osoo makiinaa ofu jiru jechuun amma diidamtu dura osoo makiinaa ofu jiru adagaan aksidantiin adagaan makiinaa irra geesse. Gizeenii fi makiinaan irra geessee dhaawamee wanta ta'u achumattiif wallaalee fuudhanii hospitaala geessanii. Gizee hospitaala geessan lubbuun isaa keessa jirti ni dhagayaa. Sana booda wallaansa godhaniif. Wallaansa godhaniif jennaan hirriibuma rabbitti darbechi booda gurbaa. Hirriiba jechuun amma diidam guutuu rafu jiru jechuudha inni. Amata diidam nama walitti dhaabee rafu jiru jechuudha. Yooni du'e jettan gurbaan ammaan tana walitti ibnu xalaa kuni harafu jiru kuni duutti hin duune. Jiraachuutti akka keenya ka'ee waan dalagu nu marafa. Onneen isaa wanni isaa coraan isaa hundi ni dalagaa ni magara akkuma keenyaa kana bakka. Akkuma nama nyaatee dhugee sanjaa bahee sagaraa bahee deebi'ee jiraatee dalagutti coraan isaa kun guututti nima dalagaa jechuudha. Akkuma keenya dalagaa. Isin galteemi amma 309 rafaniiti gizee kaan kam labithum jaanii gaafatan. Qaaluu labithnaa yawman oo ba'da yawm. Yaa obboleessoo nuti guyyaa takka yookiin guyyaa takkaa cinaa yookiin guyyaa takka rafne siin jaan. Warra ruhiin eessa ta'isi jedhuuf kuni ergaa guddaadha jechuudha. Warra azaaba ta'isi warra jannata ta'isi jedhuuf wanni kun ergaa guddaa irraa dhumaati. Amma diidama rafee beekenne. Kanaafuu lubbuun ilma namaa gizee addunyaa tana gubbarraa du'aniis eessa turte wanni gizee jaanii namni sin gaafate bakkuma gurbaan lubbuun isaa amma diidam taa'u jirtu tana ta'isi jechuudha karaa gabaabaa. Jirre jirtu hordoftoota xiyyaa fi jaalatamtoota xiyyaa addunyaa rabbii matana gubbaa jirtan bakka jiraatan isiniin jecha breaking news oduu addaa jechuudha. Waan dinqisiisoo zamana durii taarixa isi dhagayaa turre jechuudha. Quraana fa'aa keessatti kitaabolee adda addaa keessatti quraana keessatti taarixa dhagayaa turre amma raayinaa saa amma jirru tanarraa waan argamu jechuudha. Namni hedduun lubbuun ilma namaa gizee du'ee booda eessa turte yeroo hedduu wal fixaa turaa jechuudha. Kun ammoo azaaba keessa turte yaa kun jannata keessa turte yaa. Kun ammoo akkanumatti rabbi bira bakkuma takkaa kuusaa wayii ta'isi yaa. Barzakh jechuudha. Barzakh jechuun ganda azaabaati miti. Barzakh ta'isi yaa kuusaa nafseeti jechuudha. Kanaaf jecha yeroo ammaan tanatti jechuudha waan addaa takkaan isin hima. Ilmi Waliid ibnu Xalaahaa jechuudha. Abbaa qabeenyaa tujjaara Saudi Arabiyaa kan ta'e ni beeytanii hammaan tana jiru lubbuun ni jira namuma akka keenyaatti ni beeytan. Abbaa MBC Action fa'aadha. Dhaabbata gurguddaa shirkaa bilbilaadeen ka biyya Saudi Arabiyaa keessatti ka jiru isaatu hoogganaa baankiin adda addaa jechuudha ta'e biyya wantaa keessa jirtu. Baankii Al-Hilaaliin Faantasaatii. Isin galteemi? Tujjaara jechuudha. MBC Action ni beeytan. Chaayinaala addunyaan tun filmii addunyaarra gadhiifatu san beeytanii inni sun filmiin sun kasaatii dhaabbanni sun kasaatii nama hedduu tujjaaraati jechuudha. Abbaan qabeenyaa kun ilmaan dila qaba. Ilmaan san keessaa ilmi isaa tokko osoo makiinaa ofu jiru jechuudha amma diidamtu dura osoo makiinaa ofu jiru adagaan aksidantiin adagaan makiinaa irra geesse. Gizeenii fi makiinaan irra geessee dhaawamee wanta ta'u achumattiif wallaalee fuudhanii hospitaala geessanii. Gizee hospitaala geessan lubbuun isaa keessa jirti ni dhagayaa. Sana booda wallaansa godhaniif. Wallaansa godhaniif jennaan hirriibuma rabbitti darbechi booda gurbaa. Hirriiba jechuun amma diidam guutuu rafu jiru jechuudha inni. Amata diidam nama walitti dhaabee rafu jiru jechuudha. It's amazing. وانم أداتي ويو والله هذه مفاجأة خطيرة جدا جدا والله العظيم هدوتا كان جزين أجودوتا أنا جزين أرجوميديا رتي هدوتا كان تيجي قد يجوا يا دويتين ما تيجي قد أسموه تيسنتر مال الرابرتان أنا مو واحد دو لامبري بكتنا الرا واحد دو تكيج وربين بتو وادي لامبري ربين قرآن خيست بكهدو تيجوا hirriiba dheeraa kana garteemi hirriiba dheeraa kana dubbatee jira. Hirriibni dheeraan kun du'a jechuudha. Namuma du'eef isitti akka du'a jechuudha. Isin garteemi rabbiin suuratul Kaaf keessatti maal jaa seetan walabithuu fi kaafihim 300 siniina wasdaaduu tisaa'a. Isin garteemi
ummata tokko rabbiin amata 300 fi ama 9 goda keessa raffise hirriibuma rafan jechuudha. Gizee rafan sanitti lubbuun isaanii eessa akka turte tingi godha waanuma addaati isaan keessa hin jirtu. Ammas waan adda isinitti ta'u yooni du'e jettan gurbaan ammaan tana Waliid ibn Xalhaa kuni kharafu jiru kuni duutti hin duune jiraachutti akka keenya ka'ee waan dalagu nu marafa. Onneen isaa wanni isaa coraan isaa hundi ni dalaga ni magara akkuma keenyaa kana bakka akkuma nama nyaatee dhugee istanjaa bahee sagaraa bahee deebi'ee jiraatee dalagutti coraan isaa kun guututti nima dalagaa jechuudha. Akkuma keenya dalaga onneen wanni hundinuu dhiigni keessa deemu wanni hundi akkasuma dalaga hafuurri ni dalaga sombi wanni hundi ni dalaga nu marafa dadhawanis hin ka'u dadhawanii yaamanii hin ka'u nu marafa. Jechaatu marafa jechuudha. Nu marafa haya lubbuun isaatun eessa jirti yaada amma namni kuni silaa lubbuun itti deebite jechuudha. Isa kana mucaa kana yoo lubbuun itti deebitee hirriibaa damma qotaate yoo ol ka'ee taa'ee kanan laale achi booda dooktoraa fi yookiin abbaan isaa maal taate yaa ilma kiyya hagam takka rafteeti ما كرفت هجم تكرفت يعني وقافة مال ديبس أنا ساني بيتا قالوا لبثت يوم أو بعد يوم خانوا ما بقى ديبس أنا سا أكو مورك هاف سورة الكهف كيستي قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم جانت سنقول تيمي أما دبس دي في سجل رفانيدي جزي خان كم لبثتم جاني قافة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يا بوليس هو نوتي قويتك يوخين قويتك كاتنا يوخين قويتك كرفنا سنجان والله العظيم ورروي نيسو تيسي يوف خوني إرقا قد دار إيش ورا عذابة تيسي ورا جنة تيسي يوف ورنهون إرقا قد دار رارماتي سنقل تيمي أما قربانكو ياو موجزات أفربي قربان خانا روي تديبي سوتاو جزيدو سلاحيس روين اتديبيتي جزيدو يا الدنيا راجل وتاو مجاخنا روين اتديبو تيسي اتديبي دبته الدعاء يتشو هذه معجزة كبير من عند الله من عند رب العالمين المعجزة قدتي ربي براه نو أما جروف يتشو يرو أما جروتنا وانا كنا ننجرو وانو تي دران قرآن فخايسة لغينيو أما جزين أصلا تلوبون الدنيا قبا جرو أصلا باني ساجرو أصلا عالمنا خنقوتو ميدر تركو رفو جراج يتشو أما ديدم ولد دابه أما ديدم رفو جرا أما غافة دو تاو لبون اتدابيتي غافة ساني ما كرب تجاني جزي غافتن هاي زمن دير عرف تجاني يو غافتن لكي سنجا أني مخينان كالي أصلا إني أدو خيسا وفات جروتي مخينان غجاتي ميري تحديثني مخينا سوني أكسيدنتين جزيرة جيسو أدو جرا يجو يوخين جنا متى يوخين أسرته أما جزيرة فاخو يو جلجلة خي يو جويا خيس أن خلي جلجلة أدجان الرجيسة سنجا خلي جنا ما يوخين خلي جويا خيس أدجان الرجيسة أما جويا متى كوفيتشنا يوخين جويا تكرر في سنجا جروبان كنا ما يوخي يجو يو ريبا خي كامني سافا يك أبو جوتتي هايا جافر ريبا خي أما ديدم رفو إسا ماتين غوتون الدنيا غوتون أصو بيتو جزي لافا خي أنا غوية تاكو يوخين غوية تاكاچنا رفي ساعتي درو مخينا والله يتوسان أدوني أركيچو نيني عادت بلق جتة يروسن غغبوني عادت يچو يروسن بلق إسا واي عادتو يچه جزي خيز واني إني درو عادتو ساعتي أكا الدنيا را بلق اتيتة غرتي أدغان توممتي سن قفا يادته يچو وانا چي بود دلغي مواتا كلي قبن قبو يچو نمنخون اسني قلتمي سنيفو مال جاگزي خي خلي سا أدغان رغيسه خلي سمان رفي الرد مغه سنجا احمد ديدم رفي بي خني خنافو لبون المنما غزي الدنيا تنغبر دوانيس ايسه ترتون غزي جاني نمني سنغافته بكوما غربان لبون سا احمد ديدم تاو جرتو تنتيسي يچو خراغ بابا بكوما أمني قدك سورة الكهف كيسا عمد بس دي في سجل رفع لبون ساني عذاب خيسين ترى جنة خيسين تريجو برزخ ترت بكم سني تيسيج لبون ساني أشمر رفتة دي بتادي جري خاني هاسواني نياتني لغني أشبودا في تيج ربي نمتسن إيسب ديبين روين ساني بكم ريفو رفتة ساني دي بتساني دي بتيجو برزخ
عذاب يوخين قبر مدوش أنتمو في فيدقوا في هبابا أو جوان سنياتو منام نوني جامعة كلنا نجرت بعد يوم الحساب خن عذاب يجون بجاي سبب بودات الدنيا نقوله بمتى يجوا خنا قرآن دبته خنا أفو وري لبون المنما أصوني في كأمان إنجيل يسا ترتجو بكا أما لبون مجا خنا جرتو تيسي يجو لبون المنما الدنيا تنقب باجرو قوتون بكا سن تيسي يجو اسني قلت يمي أما مجان روي نساء خيسيو جراته سلا بنته سينا سو يجو يو ركوبسة جراته يو لالة جراته جيس الدبت خنافو إني مال قدو جرا رفو جرا أتيام تسنة جيو كامني سا قوتون نفسين قوتو دلقيتشو اسني قلت يمي أما خنافو روي نساء خنا أما ديدمي فيدو أما بود اللي أما تانجني رفون بيكم أما بود اللي أما خوم تكرفه خودن ديا الله أعلم تكا أما ديدم جرامي أما ديدمي قويا لما قويشان أما ديدمي في لم تك شنا من رفضن ده قاف ربون تديبته أمو أي سارفتي برزخ رادفته تديبته دمك إيه يوك أمني ساخ إيسا ركون جراته ساتشبودا إبساتشوني دندا يوخني دو يجو إسني قلتهم وانا ده تنجي قد آيادا لبون إيسا لبون إلما نماغي زيدوه برزخ تيسي برزخ كيسا عذابا في جنة ونجا مان جرتو جنة في عذابنا قويا كياما قولبي الدنيا بوداني وني وندنوي أسمانو سرتي بلسيتي نسناسوي وان كان irraa barumsa guddaa fudhatan jeeti yaada yookiin ammoo irraa yaaddan tingi gootaniiti what happened jettanii laaluu dandeessan jechuudha. Ofii keessanii osoo namni isin hin cinqine jechuudha. Fakkeenyaaf lubbuun amma diidam guutuu eessatti fe'isi yoo dhufte eessatti hin deebine yoo toora kana deddeemu jiraatte akka gizee rafnu manaamaa saniin nu keessaa baatee kadeemtu taate yoo ijabanne yoo isin nu daftee nu deebite ijabanan jechuudha. Namni nu tuqanii deebite ijabanan amma isi tuqaniis hin deebi'aan jirtu jechuudha. Kanaafuu dandeettii rabbiitii fi mu'jizaa ergaa guddoo nuuf akka warraa barannuuf waan godhamaa jiru jechuudha. Kuni biqa duratilla dandeettii rabbiitii dandeettii rabbii tana warra ulul albaab ta'e qofaa ta'uu hubataa namni kun markata akkuma rabbiin jee. Kanaafuu afalaa yatadabbaruuna alquraana amma alaa quluubihim aqfaaluhaa jee rabbiini osoo quraana gallalaaltanii aqlii fayyadamtanii argachuu yoo baattan qalbiin teessan qollofaadha jee rabbiini warra qalbii isaa quraanaan baname rabbiin haa godhuun isinin jaa viidiyoo kana share godhaa addunyaa rabbii uummatana guuturra waliin gaa isinin maal jettan wayaa mucaa kana yoon ifanni almaa seekuun isinin galle kutaa itti aanu gizee biraa bal'inaan raasoyna nagaan naa jiraadhaa.